Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media nageenyi keenya kan kabajaa bakka jirtanitti isin ga'u jedha. Oduu guyyaarraa isin biraan geenna jalqaba irratti hangafoota oduu. Namoota achi buuteen isaanii dhabame iyyaafachuu eegaluuf jedhee komishiiniin mirgoota namooma Itoophiyaa lafa namaatiif jecha aarsaa hin barbaachifne ilmaan Oromoo kaffaluu hin qaban jechuun hayyoon dubbatan. Mootummaan Itoophiyaa lammiilee mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessa jiran guyyaa kaleessa adoolessa 15/2021 irraa kaasee galchuu dhaabe. Tarkiin diroonota Itoophiyaa dhiyeessaa jirti jedhamuun dhara jette. Oduu biyya alaatiin balaa lolaa Jarmanitti mudate yoo xiqqaate namoonni 80 galaafate. Oduu sin dhageessisuun kan isin wajjin turu Anfu'aa Sultaanii amma oduu bal'inaan. Namoota achi buuteen isaanii dhabame iyyaafachuu eegaluuf jedhe komishiiniin mirgoota namooma Itoophiyaa. Namoota achi buuteen isaanii wallaalame iyyaafannoon hedduun isaa gahaa akka jiruu fi barbaacha eegaluuf akka ta'e komishiiniin mirgoota namooma Itoophiyaa beeksiseera. Iyyannoo komishiinichi nagahee jedhe keessatti tokko kan koongirasii federaalawaa Oromoo iyyate dhimma miseensa dhaabichaa obbo Mallasaa Caalaati. Godina Shawaa Lixaa aanaa Bakkoo Tibbeetti miseensi buleessi KFO Mallasaa Caalaa jedhamu mana jireenya isaatii buutamuun achi buuteen isaa dhabamee hedduu akka isa yaaddesse KFO'n xalayaa komishiinii mirgoota namooma Itoophiyaaf barreesseen ibseera. Miseensi koree hojii raawwachiiftuu dhaabichaa obbo Xurunee Gamtaa akka himanitti obbo Mallasaa Caalaa mana jireenyaa isaanii magaalaa Burraayyuu jiru irraa ebla 13 bara 2013 halkan sa'aatii 6tti kan butaman hojii oolee mana sa'aatii kan gale maatii isaa baakkotti dhiisee kan asitti galeeyyuu yaaddoo nageenyaa qabuuf jecha namoonni isa wajjin qabaman Awaash Arbaatti hidhamanii bahan. Ergasii obbo Mallasaan ajjeefamuu erga maatii gahee maatiinis boohan jedhan. Obbo Mallasaan mana hidhaatii baafamanii ajjeefamuu isaanii ergaan maatii gahee maatiin boo'icha ta'anillee ragaan qabatamaan ajjeefamuu isaanis ta'ee lubbuun jiraachuu isaanis ibsu garuu akka hin argamne himan. Sababa kanaaf KFO'n xalayaa adoolessa 5 bara 2013 barreesseen komishiiniin mirgoota namooma Itoophiyaa dhimma miseensa isaanii kana qorate yoo ajjeefaman akkamittii fi eenyuun akka ajjeefaman yoo jiraatu ammoo eessa akka jiran akka qulqulleessuuf gaafateera. Komishiiniin mirgoota namooma Itoophiyaa dhimma obbo Mallasaa Caalaa kun akka isa gahe ibsuun iyyannoowwan akkanaa baay'inaan komishiinichi gahaa akka jiran eereera. Koree hundaa'e kana mootummaan naannichaa deeggarsa yoo godhe komishiinichi namoota achi buuteen isaanii dhabamee fi hin beekamne kanneen barbaacha akka eegalu obbo Imaan himaniiru. Mana murtii waliigala Oromiyaa fi federaalaa bilisaan akka afaan murteessee kan ture qondaaltonni ABO lamaan Lammii Beenyaa fi Daawit Abdataa kanneen mana hidhaa keessa turan irraa baafamanii bakki geeffaman wallaalame keessa jedhan. Erga mana hidhaatii baafamanii keessa eessa akka jiran hin beekamnee fi lubbuun isaanii yaaddoo akka qaban maatiin himaniiru. Lafa namaatiif jecha aarsaa hin barbaachifne ilmaan Oromoo kaffaluu hin qaban jechuun hayyoonni dubbatan. Murni biyya bulchaa jiruu fi uummanni dirree irratti bahee jibba Oromoof qabu ibsate yoo jiraate uummata Amaaraa fi uummata Amaaraa qofa jechuun hayyoonni dubbatan. Magaalaa isaanii keessatti hiriira bahuun Oromummaan haa badu Itoophiyaan haa lalisu jedhanii jiru sodaa fi saalfii tokko malee. Amma ammoo lafa Amaaraa deebisuuf jecha namoonni Oromoorraa dhaladhee fi Oromoof jajjadhee jiru dhimmi inni deemee dhiiga fi lubbuu isaa dhangalaasuuf hin jiraatu jedhan. Yoo akka namaatti nama hubannoo qabaatu taane Oromoo kamuu diinni keenya fagoo isa hin taane nu bira jira jedhan. Baajata ilma hiyyeessaa Oromootiif daabboo bitaa irraa hanqisanii ilmaan hiyyeessaa Oromoo walitti qindeessanii meeshaa hidhachiisanii kaayyoo milishaa Amaaraa kan babal'ifannaa lafaaf jecha saba Tigraayin lolaa jiruuf ilmaan Oromoo aarsaa gochaa jiru jedhan. Oromoon ijaarsa humna waraanaa siyaasa tika uummataa fi diinagdee itti gochuun humna ta'uu irraa kan hafe carraa biraa hin qabu jedhan. Mootummaan Itoophiyaa lammiilee mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessa jiran guyyaa kaleessa adoolessa 15/2021 irraa kaasee galchuu dhaabe. Mootummaan Itoophiyaa lammiilee keenya mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti hidhamanii rakkataa jiran guyyaa kaleessaa irraa kaasee akka gara biyyaa hin galchine beeksise. Imbaasiiwwan Jiddaa fi Riyaad sababa ayyaanatiif biiroon hojii isaanii guyyaa 10 cufaa ta'uuf beeksisuun lammiileen Itoophiyaa mootummaa galchuuf karoorfate 40 ta'uu fi haga ammaatti lammiileen gara biyyaatti akka galan taasifaman akka jiranis ni beekama. Haa ta'u malee balaliin Saudi Arabiyaa gara Itoophiyaatti godhamu kamisa kaleessaa eegalee jechuunis Juulaay 15 hanga Juulaay 15/2021 guyyoota 10 tajaajila ala kan turu ta'uu imbaasichi beeksiseera. Lammiileen haga ammaatti galan kan ji'oota fi waggaa mana hidhaa keessan lakkoofsan yoo ta'u ammallee mootummaan Saudii lammiilee keenya ji'a kana keessa akka malee guuree mana hidhaatti naqeera.
Tarkiin diroonota Itoophiyaaf dhiyeessaa jirti jedhamuun dhara jette. Tarkiin xiyyaarota nama maleeyyii kaayyoo tajaajila raayyaa Itoophiyaaf dhiyeessaa jirti jedhamuun dhara jette. Tibbana gabaasaaleen duula waraana mootummaa Itoophiyaa humnoota Tigraay irratti geggeessuu irratti tajaajila irra ooluun dirooniiwwan Tarkiitti hojjetaman gara biyya keessatti galchitee jirti jedhan miidiyaaleen hawaasa irratti qoodamu hordofeeti imbaasichi deebii kenne. Imbaasichi toora Tiwiitaraa isaa irratti akka barreessetti odeeffannoon miidiyaalee hawaasaa irratti Tarkii mootummaa Itoophiyaaf diroonota dhiyeessaa jirti jedhuun tamsa'aa ture dhara jette. Waraana naannoo Tigraayitti kanaan dura geggeeffameen humni waraana Itoophiyaa dirooniiwwanii fi fayyadamuun ergaawwan adda addaa raawwataa turuunsaa kanaan dura ibsamuunsaa ni yaadatama. Tarkiin Itoophiyaa wajjin hariiroo diinagdee bal'aa kan qabdu yoo taatu hariiroon gama waraanaatiin qaban garuu hedduu hin beekamu. Gama biraatiin ammoo ganna 5 dura Tarkiin fonqolcha mootummaa yaalame fashalaa'ee yaadachuuf Itoophiyaatti ambaasaadarri Tarkii dhaabbilee fi qaamolee ergama dippiloomaasii Itoophiyaa keessa jiran wajjin kamisa mari'achuu isaanii tajaajilli oduu Anaadooluu jedhamu beeksiseera. Tarkiin biyyoota hojiiwwan investimentii huccuu fi shiboo elektirikii oomishuu dabalatee dhaabbilee doolaara biliyoona 2.5 oliin Itoophiyaatti hojjetaa jiran qabaachuu maddi oduu Anaadooluu gabaaseera. Oduu biyya alaatiin balaa lolaa Jarmaniitti mudateen yoo xiqqaate namoota 80 galaafate. Balaa lolaa waggoota kurnan keessatti isa hammaataa ta'een lammiileen Jarmanii 80 caalaan lubbuu dhaban. Kanneen achi buuteen dhabames hedduudha. Rooba hamaa lixa Awurooppaa mudateen laggeen booyii isaanii cabsanii dhangala'uun biyyoota qaxanaa kana balaa hamaaf saaxilaa jiru. Beeljiyeem gamasheen haala qilleensa hammaateen yoo xiqqaate namoonni 12 jalaa du'uu himatte. Qondaaltonni biyyattii balaa kana jijjiirama qilleensatu fide jedhan. Chaansilarri Jarman Angela Merkel kanneen miidhaman kutannoon akka deeggaran himan. Beeljiyeem, Neezerlaand, Leeksbargii fi Siwiizerlaand akkasumas balaa lolaa hamaan miidhamaniiru. Jarmanii gara lixaatiin bulchiinsi Archwell jedhamtu keessatti namoota balaa lolaan miidhaman keessaa hanga namoota 1,300 ta'an bira ga'anii baraa'uun hin danda'amne. Hidhi guddichi Jarmanii daangaa Beeljiyeem irratti argamus guutee suduudhaan dhangala'uu eegale. Kunis yaaddoo guddaadha jedhan qondaaltonni biyyattii. Roobni hamaan ammas guyyaa har'aa ni rooba jedhamee eegama. Helikoophtaroonni ammoo namoota gamoowwan irratti akkasumas dambalii lolaa jidduutti ugguramanii jiran guuraa jiru. Magaalaa Erstfan Bilseem keessatti balaan lolaa kun manneen hedduu barbadeesse. Jiraattota magaalattiif dhaqqabuun kan danda'amu bidiruu qofaan jechuun Reuters gabaaseera. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduun guyyaa kanaaf qaban isaan kana turanii waan daawwattaniif galatooma.